Ashama akkam jirtu hordoftoota Oromaan har'allee barnoota ajaa'ibaa takka isiniif qabadhee dhufeetin jira. Yeroo hiriyyaan keessan isiniif dawwale bilbilli keessan akka iPhone'itti akkamitti akka iyyuu itti godhatuu dandeessan haala amma isin argisiise kanaan ispiikaroota baay'eetu jira jechuudha. Firii kan ta'an jechuudha. Birrii tokko malee bitaa tokko malee jechuudha. Isteepii baay'ee salphaa ta'een bilbila harka keessanii qabdan irratti sagalee iPhone'ii akkamiin godhatuu dandeessan haalaan amma isinitti dhageessisu kanaan. Haala amma isin dhageessise kanaan bilbila keessan Android irratti sagalee iPhone'ii kayyuu fayyadamuu ni dandeessan. Akkamitti akka fayyadamtan immoo bal'inaan kan waliin ilaallu ta'a. Baga irra deebiin gara chaanaala Oromaan dhuftan namoonni haaraa dhuftan yoo jiraattan subscribe godhuun maatii keenyatti dabalama. Amma kallattii mangara barumsaa isin dabarsa. Nafaana bu'a. walitti deebinee jira akkuma reef mata duree irraa isiniif tuquuf yaale sagalee iPhone'ii bilbila keenya kan harkaa qabnu irratti akkamiin fayyadamuu dandeenya. iPhone'iin yeroo dawwalamu sagaleen isaa baay'ee nama hawwata jechuudha. Kanaafuu haala akkamiin ispiikara iPhone'ii bilbila keenya irratti fayyadamuu dandeenya kan jedhuun isin argisiise jechuudha maamiltoota kiyya. Sagalee iPhone'ii kana bilbila keessan irratti fe'atuuf aappii tokko isin barbaachisa jechuudha. Aappii kana Pilaastoorii keenya keessa seennee waliin gabbuufna jechuudha. Namoonni Pilaastooriin keessan isiniif hin dalanne viidiyoo gara dhumarratti kan isinitti himuta jechuudha. Eessaa akka gadi buufatan jechuudha maamiltoota kiyya Telegraama kiyyarran isiniif kaa Telegraama kiyya eessaa akka argattan immoo viidiyoo gara dhumarratti kan isinitti himuta jechuudha. Pilaastoorii keessan keessa seentanii haala nama asirratti barreesse kanaan irratti barreessitu jechuudha. iPhone wallpaper jettanii asirratti ni barreessitu jechuudha. Sana booda sarchii goosiftu aappiileen baay'eetu isinii dhufa jechuudha maamiltoota kiyya. San keessaa isin kan fayyadamtan isa kana fayyadamtu jechuudha. Sirriitti adda baafadha jechuudha. iPhone wallpaper for iPhone sagalee qofaa miti halluu adda addaa jechuudha. Waan barbaadan aappii kana keessa fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kanaafu gadi buufattu jechuudha. Anama gadi buufadhee waan qabuuf gadi buufatu nan barbaachisu open godheetiin seenaa jechuudha. Aappii yeroo jalqabaaf bantan haala kanaan isiniif banama jechuudha. Maamiltoota kiyya yeroo jalqabaaf seentan haala kanaan isiniif banama hanga sararri kun as deeme dhibba guutuu ni eeggannaa jechuudha. Kun atattamaan ispiidiin lakkaayaa jira jechuudha. Saffisa ol aanaan deemaa jira dhibba guutee jira jechuudha. Kun beeksisa kiloos gootanii irra darbitu jechuudha. Sana booda waa baay'ee isin hin gaafatu jechuudha. Isteepii baay'ee salphaadha. Imeela tokko isin hin gaafatu waan tokko isin hin gaafatu jechuudha. Haala kana yeroo inni isiniif dhufe jechuudha. Select language isiniin jedha. Afaan barbaadan as keessa jechuudha ni filattu jechuudha. Kan isin barbaachisu ani ammaaf jechuudha English ka jedhuun filadhaa jechuudha. Maamiltoota kiyya kabajamoo sagaleen kiyya har'a isinitti garagalee waan jiruuf dhiifama isiniin jechuu barbaada. Utaalloo yookaan qofaatu naqabee jechuudha. Kanaaf dhiifama isiniin jedha sagaleen kiyya sirrii hin jiru. English ka jedhu irratti raayitii ni dhoottu jechuudha. Irratti yeroo isin cuqaastan haala kana raayitii itti isiniif godha. Isin arabillee barbaadan afaan barbaadan irra kaattu jechuudha. English irra kaadden jira. Sana booda jechuudha dhuma irratti gadi buutanii continue ta jettu ni argattu jechuudha. Continue gootanii gara fuulduraa deemtu. Sana booda haala kanaan isiniif dhufa waan asirraa barbaadan hundaayyuu ni filattu jechuudha. Fakkeenyaaf akka halluu garagaraatu as keessa jira jechuudha maamiltoota kiyya waan ajaa'ibaatu as keessa jira. Kanaafuu isin maal gootanii halluun kun maaliif nu fayyada yoo jettan fakkeenyaaf iPhone yeroo fuula isaa keessa ilaaltanu halluun isa keessa nutti mul'atu waan ajaa'ibaati akka ajaa'ibatti bareedaa jechuudha. Kanaafuu halluu akkasii san bilbila keessan irratti yoo kaatu barbaadan jechuudha. Maal gootanii next gootanii bira darbitu yoo hin barbaanne ta'ellee skip gootanii bira darbitu jechuudha. Ani ammaaf next godheetiin irra darbaa jechuudha. Kana yoo hin barbaanne skip godhuu dandeessanii jechuudha maamiltoota kiyya. An kana hundaa'uu hin barbaadu waan ta'eef backgroundoota adda addaatu as keessa jira by the way asirratti waa hedduu argatuu dandeessu jechuudha. Kanaafuu ani ammallee get start jettanii jechuudha. Dhumara next godhaa dhuftanii get start jettanii yoo barbaadan yoo hin barbaadne ta'e immoo gubbarratti skip jira skip godhaa bira darbitu jechuudha maamiltoota kiyya. Kun amma ani next waan an godheef jechuudha. Asirratti halluu an barbaadu hundaa'uu naaf fidee jira jechuudha. Argitanii amma asirratti halluu baay'ee nama hawwatuutu as keessa jira maamiltoota kiyya. Asirratti waan tokko adda baasee kan isinitti himuu barbaadu wanni kun yeroo duraaf bantanii fi yeroo duraaf irratti deebifatan dirqama daataa barbaadaa jechuudha. Daataa itti godhatu yookaan wifi namarra hidhatuu qabdanii jechuudha. Haala isin argitan kanaan halluu ajaa'ibaatu as keessa jira maamiltoota kiyya. Fuula bilbila keessanii godhatuuf wanti as keessa hin jirre hin jiru jechuudha. Akkamitti akka irratti deebifatan isinin argisiisaa jechuudha. Amma asirratti haala isin argitan kanaan iPhone wallpaper ta jettu tana halluudha jechuudha. Amma wallpaper jechuun haaluma isin argitan kanaan kuni halluu iPhone'iti jechuudha. Sirriitti adda baafadha. Asirratti
kan amma isin filatu qabnu sagalee sana akkamitti irra kaayyatu dandeenya kan reefu isin argisiisan fakkeenyaaf as keessatti jechuudha kan halluun kun jechuudha kan iPhone yookaan iPhone 14 iPhone 13 12 akkasumallee 11 hanga 10tti jira jechuudha kanaafuu sagalee kanarratti deebifatuuf jechuudha sagalee iPhone bilbila keessan irratti fayyadamuuf asirratti as dhuftanii mallattoon bilbilaa tan irra jirtu tana jechuudha maamiltoota kiyya asirratti iPhone Ringtones jedhu tana ni argattu jechuudha yeroo tokkoof irratti kilik gootanii jechuudha sana booda haala kanaan gara fuulduraa isin oofaa beeksisatti yoo inni isin fide X gootanii ifirraa irra darbitu jechuudha kun beeksisa X goone irra darbinaa jechuudha sana booda haala kanaan nu dhufa amma inni kun hundinuu ready hin taane jechuudha hanga sagalee yoo xiqqaate hanga 24 tos keessa jira jechuudha miseejillee akkuma iPhone itti isiniif seena jechuudha yeroo namni miseejii isiniif erge kanaafuu maal gootu maamiltoota kiyya xiyya fuuldura jiru kana irra cuqaastanii gadi buufattu jechuudha isa kana bilbila keessan keessatti gadi buuftu jechuudha asumarratti gadi buuftu xiyya kanarra haala amma ani isinitti argisiisu kana maamiltoota kiyya kun hundinuu jechuudha daataa waan barbaaduuf daataa fayyadamtanii yookaan wifi fayyadamtanii gadi buufattu jechuudha irratti deebifatuuf jalqaba xiyya kanarra gizee tuttan jechuudha haala kanatti isinii deebuu qabaa jechuudha maamiltoota kiyya mee amma fakkeenyaaf kunuu nu gaya ammaaf kana nu gaya jechuudha 24 tas keessa jira yoon barbaadan yeroo barbaadan gadi buufatuu danda'a jechuudha kanaafuu anamma isin argisiisuuf waan ta'eef jechuudha asirratti riijii tokkoffaa kana mee fakkeenyaaf riijii toornii tokkoffaa kana jechuudha isarratti qastiin fuuldura jirtu tana yookaan mallattoon muuziqaa tan fuuldura jirtu tana irratti yeroo isin cuqaastan haala isin argitan kana maamiltoota kiyya sagalee iPhone baay'ee kan nama hawwatu kana bilbila keessan irratti fayyadamuu ni dandeessu isa lammaffaarrallee yoo cuqaastan haala kanaan nu fida sadaffaarrallee haala kanaan amma kuni sagalee miseejiiti jechuudha fakkeenyaaf yeroo namni WhatsApp irratti haa ta'u waanuma ta'e irratti haa ta'u miseejii namni nuuf erge haala kanaan nu seenaa jechuudha sagaleen iPhone baay'eetu as keessa jira fakkeenyaaf amma 14ffaa kanarratti haa cuqaasnu haala kanaan jechuudha maamiltoota kiyya waan barbaadan irra kaa'uu ni dandeessu jechuudha akkamitti irra kaayan akka jedhu immoo isin argisiisaa jechuudha amma mee fakkeenyaaf ani amma isuma tokkoffaa kanarra mee anamma maamiltoota kiyya isuma tokkoffaa kanarra kan amma isinitti dhageessise kanarra kaayadheetiin isin argisiisaa jechuudha kanarra kaayyetuuf asitti waa lamatu jira jechuudha haala isin argitan kanaan fakkeenyaaf asitti mallattoo bilbilaatii fi mallattoo yeroo muuziqaa irra tuqnu xirriin tun akka iyyitu godhuutu as jira jechuudha kanaafuu isa kana bilbila keenya irratti deebifatuuf bilbila Android nu harkaa qabnu irratti sagalee iPhone kana fayyadamuuf mallattoo bilbilaa tan as jirtu fuulduraawwan akka sagalee tan irra jirtu tanarra yeroo tokkoof kilik gootanii jechuudha sana booda haala kanaan waa sadii qabatee nu dhufaa jechuudha maamiltoota kiyya inni gubbarraa kuni ringtone ka jedhu kuni fakkeenyaaf yeroo namni isiniif kallattiin isiniif dawwale jechuudha yeroo namni kallattiin isiniif dawwale sagalee iPhone tan amma isin dhageessisantu asirratti isiniif bahaa jechuudha yeroo namni isiniif dawwale isa santu isinitti dhagamaa jechuudha fakkeenyaaf gara settingii keessallee ittiin deemneeti irratti deebi'eef irratti hin deebine ammuma isin argisiisa fakkeenyaaf amma isa kana kan bilbila isuma kanarra haa kaaddu inni lammaffaa kun jechuudha kan miseejiiti jechuudha yeroo hiriyyaan keessa miseejii isiniif ergi notification isinitti seenu haala reefuun tana qibjettu saniin isiniif seenti haala isin irra kaayyataniin isiniif seenaa jechuudha ammaaf kan bilbilaa kana irraan kaaddaa kan miseejillee waliin irra keenya isruumatti cuqaastu jechuudha yeroo irratti cuqaastan haala kanaan isinii dhufa settingii keessa nu galchaa jechuudha settingii ka jedhu irratti cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha amma as wanni nu fidee hordoftoota kiyyaa reefuun tana eeyyama waan ittiin kenniniif eeyyama itti kenniin jedha jechuudha asirratti kanaafuu sanduuqa fuuldura jiru kana ni argitan kan xiyya diiman isin argisiisu kana yeroo tokkoof haala kanaan cuqaastanii ni bantuu jechuudha sana booda xiyya mataa gubbaa jiru tuttanii uf duuba deebitu jechuudha yeroo isin uf duuba deebitan haala kanaan isinii dhufa ammallee irratti hin deebifne hubadha yeroo maduraati fakkeenyaaf sanbooda yoo irraa deemallee haala kanaan settingii keessa isin galchuu jechuudha kanaafuu ammallee isumarra cuqaasnaa jechuudha sana booda kuni beeksisaa X gootaniituma irra dabarfattu jechuudha maamiltoota kiyya sana booda haala kanaan raayitii nuuf godhaa jechuudha kun haala isin argitan kanaan hordoftoota kiyya return has been set successful nuun jedhee jira jechuudha amma successful nuuf ta'ee jira jechuudha kanaafuu kunillee beeksisaa yeroo tokko beeksisa qaba X gootaniituma irraa deebitanii amma kana booda yeroo tokko raayitii dhoonnan rakkoo hin qabu bilbila keessan bakka irraa deebanii tuttaniituma irraa deebitu jechuudha ammallee irraa deebinaa jechuudha kan miseejii irra kaaname kan miseejii fakkeenyaaf isa xiid yoo kanarraa kaannu mee yeroo tokko ofirratti hin cuqaasa kan miseejiillee maamiltoota kiyya isa kanarra haa kaa'u jechuudha isallee akkuma reefutti asirra ni cuqaastu jechuudha sana booda haala kanaan
asitti nu fida notification bakka jettu tanarra cuqaastanii ammallee jechuudha irra kaayattu jechuudha. Sana booda haala kanaan jechuudha maamiltoota kiyya notification tone has been set successful nuun jedha jechuudha. Haala kanaan jechuudha amma inni kunillee nuuf milkaa'ee jira irraa deebinaa jechuudha. Haala kanaan eega sirreeffannee amma seetingii bilbila keenya keessa seenne inni kun irratti nu deebi'e moo irratti nu hin deebine ka jedhu keessa seeneetiin isin argisiisaa jechuudha. Seetingii keessa seentanii ispiikara bilbila keessanii kunoo asirratti jechuudha sound ka jedhu kanarra cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha. Sana booda kuni amma haala kana soundii bilbilaati jechuudha haala isin argitan kana maamiltoota kiyya. Kanaafuu mee xiyya kana gara fuulduraatii fi gara dugda duubaa ooftanii irratti deebi'e moo irra hin deebine ni ilaaltu jechuudha. Fakkeenyaaf irratti irratti deebuu dhabuu isaa jechuudha ulee labbaa deemtu tana irra cuqaasanii ilaalaa jechuudha. Mi'a nama yeroo tokkoof irratti cuqaasaa inni tokkoffaa kun kan bilbilaati jechuudha. Bilbila yeroo kallattiin hiriyyaan keenya nu dawwaleeti yeroo tokkoof irratti cuqaasaa. Haala kanaan jechuudha maamiltoota kiyya kunoo amma sagaleen bareedaan kun jechuudha dhufee bilbila keenyarra nu taa'ee jira jechuudha. Akkasumallee kan miiseejii kan miidiyaa adda addaa yeroo hiriyoonni keenya WhatsApp haa ta'u waan adda addaa irratti miiseejii nuuf ergan haala reefuun tanaan irratti deebise saniin jechuudha qe'u jettee taseentu sun jechuudha. Haala kanaan isteeppii baay'ee salphaa ta'e kanaan sagalee iPhone kan nama hawwatu kana bilbila keessan irratti fayyadamu Android irratti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Yeroo fakkeenyaaf nama keessa dhattan jechuudha yeroo hiriyyaan keessan isiniif dawwale jechuudha namoota iPhone qabu keessa yeroo dhattan jechuudha ittiin salphatan jechuudha akkuma nama iPhone qabutti bilbila keessan wala kaloo jedhanii bultanii jechuudha maamiltoota kiyya bilbilli keessan akkuma iPhone itti isiniif qillisaa jechuudha Androidiin bilbila keessaniiti jechuudha. So kanaafuu jechuudha maal godhuu qabdanii appiin kun Play Store irra illee ni jira Play Store irra gadi buufatuu ni dandeessu jechuudha. Namoonni Play Store keessan isiniif hin dalanne appii kan original isaa Telegram kiyyarran isiniif kaa'a. Telegramni kiyya immoo chaanaaluma keenya kana jala jira jechuudha. Kunoo asirratti Oromaan bakka jettu tana qastii tanarra yeroo tokkoof yeroo isin kilik gootan jechuudha. Haala kanaan miidiyaan keenya hundumtu as jalaan isiniif bahaa jechuudha maamiltoota kiyya. Sana booda Telegram bakka jettu tanarra cuqaastanii Telegrama keenyarraa kallattii man jechuudha appii gadi buufatu ni dandeessu jechuudha. Egaa maamiltoota Oromaan kabajamoo barnoonni irra isiniif qabadhee dhufelleen jalqabaa kaafnee kan hangammatti waliin ilaalaa turre kana akka isin gammachiisuuf akka waa irraa barattanillee abdii guutuun qaba. Maarree isinillee viidiyoo kana ilaaltanii eega xumurtanii keessa bahuu duwwaa osoo hin taane chaanaala Oromaaniif namoonni haaraa taatan subscribe godhaatii maatii keenyatti dabalama isuma fayyada. Chaanaalli kun chaanaala barumsaati. Akkasumallee guyyaa guyyaan barnoonni nu asirratti maxxansinu ofii isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo all notification tanarra kaa'uu hin dagatinaan isiniin jedha. Barnoonni keenya yoo isin gammachiise like tuquu hin dagatinaa like tuquun nu famileedha baasii tokko isin hin gaafatu. Hiriyoota keessaniif share godhuu hin dagatinaa barnoonni kun akka namoota hunda bira ga'uuf share waliif godhuu hin dagatinaan isiniin jedha. Barnoonni irraaf qabadda sumarratti xumurama barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.